tokkoon fidee kennaan. Anaaf aslii wal qabsiifneerra. Abbaa abdii 15 jettee. Yoo namni kuma dhibbaa gal dhufan zayitii dhaqquba qoommaa makiinaa fi kaahee patroola Oromoo nagaraa dhageeffama. Yoo namni kuma dhibbaa gadi geemaa aslii irratti hin argamin namni kuma dhibbaa gadi dhufe angoommaa ifi kaahaa hadaraa quba gabaadhaa fuula keessan jira. Ani immoo kuma dhibbaa yoo tapha doktor aslii namni kuma dhibba tokko kudhanii gadi dhufe. Na barbaada bakka jirutti. Eessa jira Mubaarak jira na barbaada. Injiru. Warri Nairobi Caalaa si galchuun dandeenye. mana kaaha na guba yoo namni kuma dhibbaa gadi dhufe. Kuma dhibbaa oliin barbaada. Geemaa silii irratti piroofaayilii qayyaradha namni afaan Oromoo dubbata. Nama naa galchaame caalaa afaan naa galchaame ijoolleen wanti yoo jiraatan mooditarri nama naa galchaan neetworkii naa hojjetaan jiru. Maal jettee baabdi nama dhibbaaf 15 godhan nama kuma dhibbaaf wayi 15 takka hudu kuma dhibbaaf 8 9 dhibbaa ol jechuu bakka khalas dhibbaa ol barbaada. Dhibbaa gadi ta'e ilaalan narraa bu'i dhibbaaf 10 ol kan kooti dhibbaaf 20 ol yookiin 15 ol jedhi injiru wanta kana jedhama. Dhibbaaf 10 ol kooti amma 15. Ayyee kan koo dhibbaaf 10 ol injiri 15 hin darbu maaliifan beektaa? Dhibbaa gadi yoo ta'e batroona dhufu kararra qoommaa fi kaa'ee. Dhibbaa 15 amma dhidhamaatti qabatta. Ana guba. Takkee badugaa an nama kuma dhibba tokko 10 amma 15tti 10 amma 15tti jedheera. Ati immoo 15 haga dhidhamaatti jette. Oromoo TikTokii qabdu hin geetti ma nama kuma dhibbaaf 50. Waa tokko sitti mul'atu namni mana kee galee ba'u gaafa san naa yaadadha. Namni mana kee galee ba'u yoo nama miiliyeena tokko gadi ta'e Mubaarak sobduudhaan jedhi please screenshot naa godhe ishii bukkeetti hin beektan akka itti ilaalannu nama galee ba'e gaafa ta'e jemni dhumu. Akkas bukkeetti butiiti screenshot godhiiti ni sobduudhaan jedhi yookiin immoo ilaali jekeetiin natti miiliyeena tokko galee ba'a. Hai manni musiibaan taa'u malee galee ba'a. Hin deema laa. Haga guyyaan san gahuutti viidiyoo 5 ol hojjedha namaa kanarraa eegale namni kuma dhibbaa ol akka dhufu khalaas nama kuma dhibbaa ol barbaadna Oromoo. Riikaardii raachuusan dhaqqabu qabna quba gabaadhaa Oromoo tokkochi keessanii nafina warras jirtan namni kuma lamaa hundi keessatti qayyadadhaa viidiyoo hojjedha guyyaa lama qofadha. Karraachuu kanasiiti wanta baruu qabdu immoo inni as keessa maqaa nama waamuun hin danda'amu wanta baruu qabdu karraachee warri soddaas yoon kennin illee kennanii dhugariin warri hin kennin illee callisanii as gamana ta'a turani. Aslii fi Mubaarakiini nagee baabdi aslii fi Mubaarakiin akka tokkotti ilaalu warri Idris dhaggeeffadha. Warri Idrisi anaaf aslii akka tokkotti ilaalu maaliif aslii ilaal tokko dhufee leencaanis narraa garafee minaamin qabatanii jiru ciniinanii. Ana dhagaa diyaaspooraan taane maal abbaa kootiin taane iyyachuu malee sii galee jarri ciniinanii qabaniiru aslii jechuun Mubaarak jechuudha. Farankaa baa shilingii antinaa kedde maaloo lamaati gilibbaacii lamaati jedhaniiru jarri sii galee akkasitti badhu. Kanaaf warri soddaa isaa waliin jirra jedhaa jiru yoo jarri soddaan nunne chigirna warri soddaan nufa nufi. Namni nama kuma dhibba tokko Oromoo kuma dhibba tokko bakkatti namni kumni damni moote kumni kudha moote jechuurra haasaan keenyaa ta'eera. Anta bitti usaqaluu kanan barbaadu booda moo'atamuun jaaladhu sirii galee. Baay'inni bataam shirrakkoodha bar amma akka isin jettan kana rabbi goree osoo namni kumni dhibbi kumni 90 dhufee tasanu moo'atan ishee bar maal jenneen nama keessa gabbaan abbaa miidiyaa irraa banna. So namni kumni 40 dhufee yoo moonee yoo moo'atamnellee moo'atamuun wallaahi namni kumni dhibbi dhufee moo'atamna fakkeenya 80 dhufee Fashion is Ala dubata nama naa galchaame ijoollee
ijoollee naa galchaa viidiyoo hojjetanu mariyaa godhan nama naa galchaa neetworkiin hojjetu as naqasee. Ayyee akkam jirtan salaamu alaikum. Waalaikum salaam nama galchuu hin danda'u. Qilleensa keessan deemu jira barsaanii ban jallise Dr. Abshir Gaaniin jibattaati amma ani wanni ninju Oromoon akka girritaa nuuni jennee booddee uummanni nama kuma dhibbata akka amma nama kuma dhibbatanii mitin nama kuma dhibbaa 20 walitti dhufu ta'a inni gartan maaliif uummanni Oromoodha dabana boodaa kana hedduu biyya yaa'u eegalee guutuun TikTok qabdi nama kuma dhibbaa 20 walitti dhufa maal jettee jaa garuu heddumminni bu'aan qabu. Warri waa qabdan ammaan tana lubbuun gaalaa arabaa tokko hati gurgurii darbii lubbuu wallaahi billahi lubbuun gaalaa arabaa tokko jira qaalii tokko hati gurgurii na eetti suudhaan kan dhufee bitaa. Hai miira keessa galee akiyyu uummanni amaaraa akkana dhiichisaa Tigiree amaaraa hammatee akka dhiichisaa amma yoo gaalaa arabaa hattanillee hatuun guyyaa 40 fa'aa qabamtanii hataa gurgura kan naawaa. Muamun gari Oru nama keessa warri warri bakka biraanii santuqa mileena guutuu kuma takka tunafe mileena guunne tapannaa boru. Piraatii godha amma kaalamada ammoo taaptaabii gisee gootan taaptaabii uummanni kan jettu oddaan beeku yeroo taaptaabii gootanii harka irraan fuudhina irra qaba harki harratti duu malee haga gartee diiminni san dhahamee achi fixutti itti lakkitina. Akkasitti taaptaabii namas jirta mee osoo gastii sana keessa asliin hin baane miliyoona galchaan agarsiisa. Nama kuma takka qofa tafe warri foloo irraan qabne mileena guutaa akka mileenan eegatu. Foloo godha guyyaa biraa isanitti guutattan keessan amata 27 baratee geema yeroo jalqabaa bara 2022 taphatee ammas yeroo lammaffaadha nu hogguu 5 taphannee xorataa baanee jirra. Dafaati foloo godha amma asliya sirri foloo godhaati seenaa guyyaa lamaan hafe waraan addunyaa lamaffa as deemam. Hundi keessan of qopheessa guyyaa san. Sa'aatii hafur halkan guyyaa lama booda waayifaa naqadhaa bakka jirtanirraa buna keessan dhugaa of qopheessaa taariku duniyaa bataariku duniyaa. Warri taaptaappii qofaaf dhufni jettan hin dhufina. Onnee lamallee taanan fiingarii takkallee taanan qabadhaa koottaa. Bara deengadda gaafa jaartiin isaa taphatte isa qofa push godhuu ture banna qaanyii guyyaa sanirraa gadda guyyaa sanirraa jijjiirame. Gaafatumaa maal jaana maalii bari afaan amaaraatu hedduun faamtu malee jaartii doktoraa kan waggaa 27 baradhe jee dhiichisuu jaartii Oromoodha moona jaanii hedduu irraa dhiichisan iskiriishitu godhanii nama kuma meeqaan achii ta'ee jechuun manni keenya kun. Maal godhe mee nama kuma meeqaan achii ta'ee maal godhe iskiriishitu hojii qaabatanii wallahi nu raggataa baan. Heddumminni bu'aan qabu waan fiddan fidaa koota warri diyaasforaa baan ka'ettu yaatanii galsirrattu waa haraa oltanii guyyaa kana itti xiyyeeffadhaa irratti ijoolleen biyya arabaati illee hanga dandeessu namuu if qabee jira waan darbu jechuudha garuu warri darbu warri biyya arabaa kun akkatti darbu hin beeku. Amma deemee viidiyoo takka hojjedha hundi keessan armaa kaanan viidiyoo takka hojjedha hundi keessan awwaadaa isanii seeneef hin jira armaa baheennaan daqiiqaa takka booda viidiyoon hin hojjedha. Isan hundi keessanuu viidiyoo hojjedhaa profaayilillee qayyaradhaa waadaa nyaatinaa guyyaa lama booda waraana addunyaa geggeessuudhaa deemna Dr. Ba'aslii Banabarachuun Basabbar Zeenaa Bataariku Duniyaa Big Game Champion Taariku Duniyaa. Akkas. Taariku Duniyaa wallah. Taariku Duniyaa. Model Zeenaa galmee suuqana saree kana. Yaa neen jibatta inshallah neen jibatta. Ma yaadin injifannoon teenyaa bar. Jarri baay'ee ulfaatti. Jarri badaadha garuu jarri. Waadaa. Marka jaraa tokkochatu mileena kana akka hawaatti. Viidiyoo jedha waadaadha. Abii. Asirri salaamu alaikum. Alaikum salaam. Nabartee? Simbar. Doktor. Dubaayila intaloon Dubaayidhaa si ergite sayyoo gurgurtee leencakkan hin eessi baruu. Doktor. Doktor wanta sitti maali beektaa? Doktor. Oh. Buleessa keenya qaalii fi gaarii si jaallanna wanna sitti mutu gomaa inni irra deebi'een dubbataadha. Saree kacarraa. Awwalee boruutu hafe. Soda. Akka inni takka barbaadu. Mana baniitii dhaggeeffadhu. Anuu kaleessa jecha kee gara badaan gammade akkana jechuuke koofiyyaa tokkotu hin kenna. Mana baniitii ijoolleen haamaa jedhii waan akkanaan jettu nan beekaa. Indazii yaadna gara illaan. Abbaan barbaade akkana godhu abbaan barbaade akkana godhu. Anan fakkeenyaaf amma namni viidiyoo jalqaba hojjete ana
Inni jalqaba viidiyoo beeksisa keetti si hojjete ana. Ana namni jedhu jiraate dhufu. Garuu mana keetti marii godhe. Amma namoonni hedduu namni maal jedhaa turan yoomii jedhaa turan. Namatti manii ka'anii Oromoo koo maal irraa haftan jedhan malee nama nageenya jira rabbi gurra koo adochuu nageenya siin jedha dhufe. Tokko rabbi gurra koo haa qabu quban qabu siin jedha. Komachuu hin dandeessu mana nu badii hin dhufnaa gastii irra teenyaa keessa keenya namni jala dhufu jiraachuu danda'a. Giftara biraa sappoortii na godhee simmoon beekne jiraachuu danda'a. Yoo akkasitti si beekas immoo geema qabaachuu kee wallaaluu danda'a. Hin dhageenye ilaa kun yoomi warra artanu guyyaa tokkotti tapha haadhi kudha 8 borbicha ooleetu bor qofa ooleetu qabni bor qofa oola guddaa miti maal. April 20. Uhudiidha bor qofa oola la akka Itoophiyaatti galgala sa'aatii 3 irraa kaasee laayivii mana asliitti nu argattu. Hadha immoo marii bal'aa hin goona mana asliitti. Har'aa bor marii bal'aa goona. Manni hundi keessaniyyuu kottaa mana aslii kooppidiin godhaa, sheer godhaa, nama dhageessisa. Aslii hadhaa sa'aatii mijatutti mana banii yeroo inni mana banii kottaa nawaamaa ijoollee annee gas fira seennee. Viidiyoolee hojjedha. Viidiyoon duraanii ta duraan hojjetan qottee jirti waan taateef haaree hojjedha. Uummanni warri namni amma giiftaroonni haaraan kun fayyimaa inni geema noormaala wayii geema ijoollee asirraa taphattee jira miti qoy nama wayii galchinaan jedhaa namni wayii qoy naa barreeffamaadha keessaa. Geema calluma jedhamee taa'amee leenca sadiin mo'annee gallu sanaa miti geemichi. Geema jabaadha. Uummanni keenya eenyuun galchinaan jedhaa jiru ijoolleen. Musaabee jala jira. Musaabee gastii keessa ilaalaati. Maqaan isaa maal jedhaa? Waliin jirra. Si waliin nama jedha. Si waliin soddaa galchaa fi Musaabee galchaa. Soddaan wareegama geema jedhee normaalii ijoollee sappoorti goonee leenca tokko kii lama qabannee sappoorti goonee miti. Cooreen galaana ta'a. Galaanni baharaa ta'a. Yoon tokko goree na oolfachaa naa sirreessaa. Baharri immoo maal ta'a? Meeditiraaniyaanii ta'a. Meeditiraaniyaaniin immoo biyya lafaa irratti bishaantu galaanatu lafa fudhatee jira jedhan. Qurxummiin ati biddeelutti obboleetti guddaadha. Qurxummii walitti qabamtee leenca taati. Waan keessaa qabdan guutuu qabadhaa kottaa jennaa ol galchaa qaba obboleessa keenya tanaa. Tokko barreeffadhume. Biiftuu galchi jarri jaarsaaf jaartii walitti. Biiftuu galchaa ishee. Biiftuu naa galchaa. Wallaahi nama galchuu